Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, bakka garaa garaa teessanii sagalee Waaqayyoo kana dhagaatti kan jirtan, nagaa galata Waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, Fayyisaan keenya, Qorichi keenya, Ilmi Waaqayyoo, Ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Yesuus maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Sababii fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa kan taate Abaaboon Gannataa, Dubroon Maariyaam, uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajniif ulfinni maqaa isheetiif haa ta'u. Egaa akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee dubbii sagalee Waaqayyoodhaa wajjiniin barannaa. Mata duree taasisuudhaan kan nuti wajjiniin barannu raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaa irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasisneetu waliin ilaallaa. Sagalichis akkas jedha: gara kootti deebi'aa, anis gara keessanittin deebi'aa kan jedhu ta'a. Jechi kun egaa kan inni argamu raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaa irratti kan argamudha. Kanaaf egaa ijoon barnoota keenyaadhaa inni guddaan Waaqayyoo irraatii fagaatanii warri jiran, Waaqayyoo irraa addaan ba'anii jiran gara Waaqayyootti akka isaan deebi'aniitiif sagaleen kun kan gorsu ta'a jechaadha. Kanaaf egaa Zakkaariyaas jechuun jalqabumatti hiikkaan maqaa isaatii Waaqayyoo ni yaadataa jechaadha. Egaa dhugumatti Waaqayyoo ni yaadata warra irraanfataman, warra dagataman, seenaan isaanii kan bade, kan irraanfatame, seenaa namaa kan haaressu, kan yaadatu dhugumatti Waaqayyoonidha. Waaqayyo seenaa namaa ni yaadata. Egaa kakuu durii keessatti namoonni baay'een isaanii maqaa Zakkaariyaas jedhamuutiin namoonni 90 ol ittiin waamamanii jiru. Haa ta'uyyuu maleessaa namoota 90 ol ta'an kakuu durii keessatti kan waamaman kana keessaatii namni seenaa kana barreesse yookiis jecha kana kan dubbate Zakkaariyaas kan jedhamu kun Zakkaariyaas ilma Baraakiyuu kan jedhamudha. Egaa raajichi Zakkaariyaas hojiin tajaajilummaa isaatii raajii qofaa otoo hin taane lubummaadhaanis kan tajaajilaa turedha. Tajaajila kallattii lamaan kan kennu. Raajummaadhaanis kan tajaajilu, lubummaadhaanis kan tajaajiludha jechaadha. Egaa raajichi Zakkaariyaas jecha kana kan inni barreesse dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dura bara 520ttidha. Hojii raajummaatiin jecha kana kan inni dubbate jechaadha. Haa ta'uuti raajichi Zakkaariyaas boqonnaan inni barreesse boqonnaa 14dha. Boqonnaa 14 kana keessaatii boqonnaa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaa irratti gara kootti deebi'aa, anis immoo gara keessanittin deebi'aa jecha jedhu barreessee jira. Kanaaf egaa saba Waaqayyoo gara ijoo barnoota kanaatti immoo gaafa achi as deebinee jennu jechi kun kan inni dubbatame saboota Israa'el warra fooniitiifidha. Egaa har'a immoo jechi warra saba Israa'eliidhaaf dubbatame kun saboota Israa'el warra lubbuu kan ta'an anaaf isin sagalee kana dhagaatti kan jirtaniidhaaf sagaleen kun yookiis jechi kun dubbatame. Egaa saba Waaqayyoo namoonni baay'een isaanii Waaqayyo irraa fagaatanii jireenya addunyaa keessa kan jiraatan hedduu isaanii jiru. Jireenya bara baraa dhiisanii jireenya isa darbu, jireenya addunyaa kanaa kan filatan baay'ee isaaniitu jiru. Kanaafidha Waaqayyo ijoolleen isaa gara isaatti akka deebi'aniidhaaf warri isarraa addaan ba'anii jiran, warri isarraa fagaatanii jiran gara isaatti akka isaan deebi'aniidhaaf jecha kana kan dubbate jechaadha. Egaa yeroo jalqabaatii fi Waaqayyo irraatii kan addaan ba'ee ergamoota keessaa Saaxinaa'eliin ture. Saaxinaa'el kan amma seexana jedhamu ulfinni isaa, kabajni isaa kan irraatii fuudhame yeroo jalqabaatiif Waaqayyo irraa kan addaan ba'e isadha. Kanaaf baay'een isaaniis isa faana bu'uudhaatiin Waaqayyo irraatii kan addaan ba'an. Gara biyya lafaatti gaafa dhufnu namoota keessaas kan akka
bartoota isaa keessaatii tokko kan ta'e Yihuudaan Waaqayyo irraatii kan addaan ba'e. Sababa qarshii jaallachuutiif jecha Waaqayyo irraatii kan addaan ba'e Yihuudaan jira. Isatti aansuudhaanis namoonni baay'een isaanii daandii jallaa qabatanii daandii seexanaarra warri deeman, daandii Yihuudaarra warri deeman, akkasuma ammas Waaqayyo irraatii addaan ba'uudhaan mana qulqullummaa, mana amantaa ishee jalqabaa daandii abbootaa irraatii kaatanii daandii jal'inaarra kan deeman baay'ee isaaniitu jiru. Walumaa galatti egaa kallattii garaa garaatiin Waaqayyo irraa kan addaan ba'an baay'ee isaaniitu jiru saba Waaqayyo. Kan addaan ba'an hedduun isaanii jiru. Nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaan keenyas Waaqayyo irraatii addaan ba'eetu jiraataatiin ture. Waaqayyo Addaamiin jalqaba gaafa uumu akka bifa isaatiif fakkeenya isaatiitti erga uume booddee Waaqayyoon galateeffachuudhaatiin nagaadhaaf gammachuudhaan yaaddoo malee akka inni jiraatuuf ture Addaam kan inni uumame. Addaam garuu waggoota muraasaatiif gannata keessaa seera Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo eeguudhaan isaa wajjiniin jiraataatti ture. Haa ta'uyyuu maleessaa abboommii Waaqayyoo sana diiguu irraatii kan hin ka'e, sagalee Waaqayyoodhaa dhagahuu dhiisuu irraa kan hin ka'e, sagalee seexanaa dhaga'ee Waaqayyoo irraatii addaan ba'e. Waaqayyo irraa erga addaan ba'ee booddee immoo gammachuun inni gannata keessaa sun isarraatii fuudhame, isarraa molqame. Yaaddoo keessa gale, dhiphina keessa gale saba Waaqayyoo. Kanaaf namni Waaqayyo irraa gaafa addaan ba'u nagaa hin qabaatu. Namni gaafa Waaqayyo irraa addaan ba'u gammachuu hin qabaatu. Namni gaafa Waaqayyo irraa addaan ba'u boqonnaa hin qabu, tasgabbii hin qabu. Kanaafidha Waaqayyo Waaqni keenya gara kootti deebi'aa, ani immoo gara keessanitti hin deebi'aa kan jedhuuf kanaafidha. Ijoollee isaa warri ta'an akka isaan boqonnaa qabaatan barbaada. Gammachuu akka isaan qabaatan barbaada. Jireenya bara baraa akka isaan dhaalan barbaada. Kanaafidha sagaleen Waaqayyoodhaa gara keenyatti kan darbu kun gara isaatti akka nuti deebinuudhaatiif mana isaarraatii fagaatee kan jiraatu gara mana isaatti akka deebi'u, tajaajila mana Waaqayyoo keessaatii kallattii garaa garaatiin Waaqayyoon kan tajaajilaa ture, tajaajila isaa isa jalqabaa sana dhiisee addunyaa keessa deebi'aatti kan jiru, addunyaa wajjiniin jiraataatti kan jiru gara Waaqayyootti akka inni deebi'uudhaafidha. Kanaaf egaa saba Waaqayyoo ajaja Waaqayyoo dhaga'uudhaatiin yookiis ajaja Waaqayyoo dhaga'uu dhabuu irraa kan ka'e Addaam abbaan keenyaa Waaqayyoo irraatii addaan ba'ee akkuma gammachuu dhabe, akkuma boqonnaa dhabe sana namni Waaqayyoo irraatii addaan ba'u nagaa hin qabaatu, gammachuu hin qabaatu jechaadha. Raajichi abbaan keenya Amoos raajii isaa boqonnaa 4:8 irratti akkas jedhee dubbatee jira. Namoonni mandara 2-3 bishaan dhuguudhaaf gara lagaatti bu'anii jedha. Mandarri 2-3 kan ta'an bishaan dhuguudhaaf gara lagaatti bu'anii jedha. Hundumti isaanii iyyuu immoo dhuganiiru jedha. Haa ta'u iyyuu malee dheebuu hin baanee jedha. Narraa addaan ba'anii jiru waan ta'eef, narraa fagaataniiru waan ta'eef, gara kootti waan hin deebineef dheebuu ba'uu hin dandeenye jedha. Dhuguma saba Waaqayyoo Waaqayyoo irraa addaan baanee yoo nyaanne beela ba'uu hin dandeenyu, yoo dhunnes dheebuu ba'uu hin dandeenyu. Uffata gaarii uffanneetu surraan nurraa waan fuudhameetiif ayyaana hin argannu saba Waaqayyoo. Siree gaarii irra ciisneetu hirribinuu hin qabu. Maal jennaan yoo Waaqayyoo irraa addaan baane. Waaqayyoodhaa wajjiniin namni hin jirre boqonnaa hin qabu waan ta'eef, tasgabbii hin qabu waan ta'eedhaaf addunyaa kana keessa jireenya fooniitiif buunee ba'uu dandeenya. Qabeenyaa baay'ee soorachuu dandeenya. Beekumsa baay'ees argachuu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee saba Waaqayyoo beekumsi keenya, qabeenyaan keenya, dandeettiin keenya wanti hundumtuu yoo Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraannedha. Waaqayyoodhaa wajjiniin hin jirru taanaan isarraa fagaanneerra ta'ee jennaan saba Waaqayyoo tasgabbii hin qabnu, boqonnaa hin qabnu. Kanaaf gara Waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Kanaaf isin warri cubbamoonni harka keessan qulqulleeffadhaa, kolfi keessan boo'ichatti, gammachuun keessan gaddatti haa jijjiiramu, Goofticha duratti gad of deebisaa, inni ol isin qabaa jedha. Gara Waaqayyootti dhufnee gad of deebisuu nu barbaachisa. Gara isaatti deebinee
hojii cubbuu keenyaarraa qulqullaa'uu nu barbaachisa. Dhiqadhaatii qulqullaa'aa wanta nuun jedhuudhaaf ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:8 irratti jecha dubbatamedha. Dhiqadhaatii qulqullaa'aa, hojii keessan isa hamaa sanarraatii deebi'aa, fuuldura Waaqayyootti gad of deebisaa, inni immoo ol isin qabaa jedha. Fuuldura isaatti gaafa nuti dhannee gad of deebisnu yakka keenya, balleessaa keenya, irra daddarbaa keenya fuuldura isaatti gaafa dhannee dhiyeeffannu Waaqayyo immoo cubbuu keenya nurraatii dhiqeetu fuuldura isaatti ol nu qaba. Kanaaf egaa yaa saba Waaqayyoo, sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu gara isaatti deebi'uu nu barbaachisa. Faaruu Daawit 34:5 gubbaa irratti gara Waaqayyootti dhiyaadhaa jedha. Dhuguma saba Waaqayyoo gara isaatti yoo dhiyaanne nuuf gaariidha. Yoo gara isaatti deebinetu gaarummaa nuuf qaba. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:8 irratti akkuma inni dubbate gara Waaqayyootti yoo dhiyaanne biyya lafaa kanarraati gaafa jiraannu isarraa addaan baanee saba Waaqayyoo jireenyi keenya akkasumaanidha. Sababa kanaatiif gara isaatti dhiyaachuudhaan Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraachuutu nu barbaachisa. Raajichi Milkiyaas boqonnaa 3:7 gubbaa irratti akkas jedheetu dubbatee jira. Bara abboota keessanii jalqabdanii hamma ammaatti seera koo irraa gortaniittu jedha. Bara abboota keessaniitii jalqabdanii hanga ammaatti seera koo irraa gortaniittu, narraa fagaattaniittu jedheetu dubbata saba Waaqayyoo. Kanaaf gara kootti deebi'aa, gara keessanittin deebi'aa jedheetu dubbata. Raajichi Milkiyaas boqonnaa 3:7 gubbaa irratti. Egaa Waaqayyoo Waaqni keenya karaa raajota garaa garaatiin gara isaatti akka nuti deebinuudhaaf sagalee waamichaa nuuf taasisaatti jira. Gara isaatti akka nuti deebinuudhaatiif waamicha Waaqayyoo gara koof gara keessanitti dhufaatti jira. Kanaaf gurra kan qabu haa dhaga'u. Keessumattuu yeroo nuti amma jirru kana keessatti saba Waaqayyoo gara Waaqayyootti yeroo nuti itti deebinuu qabnudha. Waaqayyoodhaa wajjin yeroo nuti itti jiraachuudhaa qabnudha. Gara isaatti deebi'uu nu barbaachisa. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 1:16 gubbaa irratti dhiqadhaa, of qulqulleessaa, hojii keessan isa hamaas ija koo duraatii balleessaa, hamaa gochuu dhiisaayii jedha. Waan hamaa gochuu irraatii gara waan gaarii gochuutti akka nuti deebinuudhaatiif dhiqannee hojii keenya, yakka keenya isa kaleessaaf dheengaddaarra akka nuti qulqulloofnu. Namni saba Waaqayyoo xurii qaama isaatii dhiqatee akkuma of qulqulleessu xurii yookiis immoo cubbuu lubbuu isaatii immoo dhiqatee kan inni ittiin qulqullaa'uu danda'u gaabbiidhaanidha. Gara Waaqayyootti deebi'eettiinidha jechaadha. Kanaaf saba Waaqayyoo akkuma qaama keenya bishaan qulqulluudhaan qaama keenya qulqulleeffannu, xurii lubbuu keenya immoo gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti deebinee qulqulleeffachuu nu barbaachisa jechaadha. Egaa Milkiyaas boqonnaa 3:7 gubbaa irratti gara kootti deebi'aa, anis gara keessanitti nan deebi'aa isiniin jedheera, isin garuu akkamitti jettuu jedha qulqulluun abbaan keenya raajichi Milkiyaas. Gaafa Waaqayyoo gara kootti deebi'aa jedhu, ani immoo gara keessanittin deebi'a gaafa jedhee dubbatu, isin garuu diddaniitu akkamittiin deebina jettuu jedha. Kanaaf saba Waaqayyoo namoonni baay'een dhugumatti gara Waaqayyootti deebi'uun baay'ee kan itti ulfaatee jiru. Laaqee cubbuu keessa erga galee booddee laaqee cubbuudhaan qabame sana keessaa bahee gara Waaqayyootti deebi'uun kan isa rakkisaa jiru baay'eetu jira saba Waaqayyoo. Kanaaf nama baay'eetti Waaqayyoo irraa addaan ba'anii gara isaatti deebi'uun kan itti ulfaate hedduu isaanii jiru. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 16 gubbaa irratti akkuma barraa'ee jiru, mana abbaa isaatii irraatii bahuudhaatiin abbaa koo wajjiniin jaalalaan mana abbaa kootii keessa jiraachuun naaf hin ta'u jedhee qabeenyaa abbaa isaa irraatii argatu hirmaatee gara abbaa ormaatti kan deeme, mana abbaa isaatii dhiisee gara abbaa ormaatti kan deeme mucaa tokkotu jira. Mucaan kunis saba Waaqayyoo abbaa isaa irraatii ba'ee gaafa deemu nagaa qabaachuu hin dandeenye. Gara addunyaatti gaafa ba'ee jedhu qabeenya abbaa isaa irraatii fudhate sana nyaatee dhugee akka barbaadetti ittiin jiraate.
Namoonni baay'een isaanii waan qabeenyaa qabuuf yeroo sanatti isa faana ni deemu turan. Hiriyoota baay'ee horatee ture. Yeroo qabeenyaa sana fixutti garuu of biratti nama nagarre. Qofaa isaatti hafe. Mana abbaa isaatii isa jibbee ba'e sana yaaduu jalqabe. Mana abbaa ormaattis galee hojjechuu jalqabe. Haa ta'u iyyuu maleessa nyaati mana abbaa isaatii keessaatii soorataa ture sun argachuu hin dandeenye. Nyaata bineensi nyaachuudhaatii malan firfaarii bineensi nyaachuudhaaf hawwa ture. Utuu nyaateeyyuu wanta tokkodha saba Waaqayyoo nyaachuudhaaf hawwa ture. Garuu nyaachuu hin dandeenye, argachuu hin dandeenye. Yeroo sanattidha yaadi isaa gara mana abbaa isaatiitti kan qaari'e. Yaadaan gara mana abbaa isaatiitti qaari'e. Mana abbaa kootii keessa hojjettoota baay'eetu jira. Hojjettoonni baay'een jiran kun nyaatanii dhuganiitu isaan irraatii kan deebi'u hedduu isaatu jira. Kanaaf gabrummaadhaan mana abbaa ormaa keessa jiraachuu kootii mannaa gara mana abbaa kootiitti galee mucaa isaa jedhamee waamamuu hafee garbicha isaa ta'ee jiraachuu naaf wayya. Mana abbaa kootii naaf wayya jedheetu yaadee jedha mucaan kun. Mana abbaa isaatti deebi'uu yaade. Ammas saba Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan mana abbaa keessaniitii baatanii mana abbaa ormaa keessa kan jiraataatti jirtan gara mana abbaa keessaniitti deebitanii isaa wajjin jiraachuu isin barbaachisa. Namoonni baay'een hojii isaaniitiin mana abbaa isaanii dhiisanii kan ba'an jiru. Tajaajila isaanii addaan kutanii tarii hin beekamu faaruudhaan haa ta'u sirna qulqulleessaadhaan haa ta'u barachuudhaanis haa ta'u barsiisuudhaan mana abbaa isaanii keessaatii warri tajaajilan mana abbaa isaanii dhiisanii kan ba'an baay'ee isaanii jiru. Garuu mana abbaa ofii keessaa ba'anii mana abbaa ormaa keessaatii hojjechuun gaarummaan qabu saba Waaqayyoo. Mucaan kun gara mana abbaa kootti deebi'uu naaf wayya. Isaa wajjiniin jiraachuu naaf wayya jedhee mana abbaa isaatti deebi'uu filate. Kanaaf gara isaatti hin deema. Miilla isaattis kufeetan yaa abbaa koo siinis yakkeen jira Waaqayyoonis yakkeen jira. Kanaaf akka kanaan duraa mucaa kee jedhamee waamamuun naaf hin ta'u garbicha kee ta'eetan si tajaajilaa isaan jedhaa jedheetu deemsa isaa gara mana abbaa isaatti taasise. Gara mana abbaa isaatiitti gaafa deemu abbaan isaa fagoo taa'eetu isa argee jedha. Mucaa isaa isa badee kanas simachuudhaaf gara isaatti fiige taa'ee isa ilaalle. Gara isaatti deebi'uun mucaa isaatii gammachuudhaan isa guute. Kanaaf mucaa isaa badee gara isaatti deebi'u sana gammachuurraa kan ka'e simachuudhaatiif gara mucaa isaatiitti fiigee jedha. Mucaa isaa sanas ni simate. Yeroo kana mucaan isaa akkuma isaan jedhe yaa abbaa koo an siinis yakkeen Waaqayyoonis yakkeen jira. Kanaaf akka kanaan duraa mucaa kee jedhamuun nattaafu ammaan booda garbicha kee ta'eetan si tajaajila. Garbicha kee ta'uudhaan siifan hojjedhaa jedheetu abbaa isaa gaafatee jira. Abbaan isaa kunis mucaan isaa badee ture sun argamuu isaatti gammadee kanaaf mucaan isaa gara isaatti deebi'e kun jireenya gaarii akka inni jiraatuutiif uffannaa gaarii akka uffatuuf nyaata gaarii akka inni nyaatuudhaatiif mucaa isaa kanaaf isaaf hawweefii jedha. Kanaaf hojjettoota isaa waame. Hojjettoota isaatiin mucaan koo kanaan dura jedha badee ture amma garuu ni argamee jedha. Mucaan koo kanaan dura du'ee ture amma garuu jiraataa ta'e. Kanaaf dhaqaa uffannaa isa gaarii fidaati itti uwwisaa. Horii isaa keessaas isa gaarii ta'e filaati qalaa. Haa nyaatamus haa dhugamus gammachuun mana keenya keessatti ta'uu qaba jechuudhaan hojjettoota isaa ajajee jedha. Egaa saboota Waaqayyoo warroonni namoonni baay'een Waaqayyoo irraa addaan ba'anii gaafa jiraatanii gara Waaqayyootti deebi'uudhaatiif baay'een isaanii kan isaanitti ulfaate hedduu isaanii jiru. Deebi'uutu barbaadanii akkaataa itti deebi'an kan wallaalan baay'ee isaanii jiru saba Waaqayyoo. Abbaa inni jedhame suni Waaqayyoo Waaqa keenya uumaa samiif lafaati. Mucaa inni bade sun immoo warra seera Waaqayyoo dhiisanii abboommii Waaqayyoo dhiisuudhaan utuu isaaniif galee utuu jirus utuu isaanii hin galiin warroota mana Waaqayyoo keessaa ba'anii jiran mana abbaa ormaa warra jiraataa jiranidha. Waaqayyoo irraa addaan ba'anii jiraachuun saba Waaqayyoo gaarummaa waan hin qabneedhaatiif
boqonnaa waan tan qabneedhaaf gara mana abbaa isaatiitti akkuma deebi'e mucaan sun nuti sagalee kana dhagaatti kan jiru saba Waaqayyoo gara mana abbaa keenyaatti deebi'u nu barbaachisa. Seera Waaqayyoo diiguudhaan Waaqayyoo irraa warri addaan ba'an gara Waaqayyootti deebi'uu barbaachisa. Seera Waaqayyoo diiguudhaatiin warri Waaqayyoo irraa addaan ba'an gara Waaqayyootti deebi'uu isaan barbaachisa. Jireenya addunyaa kanaa ishee dabartu kana ilaalanii tajaajila Waaqayyoodhaaf kennan addaan kutanii warri addunyaa keessa deebi'anii jiran gara mana abbaa isaaniitti deebi'anii Waaqayyoon tajaajiluu isaan barbaachisa. Waaqayyoo Waaqa gara laafessadha. Waaqayyoo Waaqni keenya Waaqa murteessaa ta'e otoo jiru Waaqa gara laafessadha. Gara laafinni isaa hagana jedhame kan tilmaamamu hin qabu saba Waaqayyoo. Kanaaf gara abbaa keenyaatti gara Waaqa keenyaatti deebi'uudhaatiin isaa wajjiniin akka jiraannuuf sagaleen kun nutti dubbataatti jira jechaadha saba Waaqayyoo. Namoonni baay'een isaanii addunyaa keessa gaafa jiraatan yeroo garaa garaatti ni dhageessu. An mana amantaa keessaatii akkasittiin tajaajilaa ture, faarfataa ta'een, barsiisaa ta'uudhaatiin, daaqonii ta'uudhaatiin Waaqayyoon tajaajilaattiin ture kan jedhan baay'ee jiru. Jireenya isaanii isa kaleessa eengaddaadhaan har'a kan jiraatan baay'ee isaanii jiru saba Waaqayyoo. Kanaaf akkuma kaleessa Waaqayyoon faaruudhaan tajaajilaatti turan har'as gara mana Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyoon tajaajiluu barbaachisa. Mana Waaqayyoo keessa tajaajilli gosa garaa garaatu jira. Tajaajila kallattii ittiin bobbaane hundumaa irrattiyyuu kennaa Waaqayyo nuuf kenneedhaan gara mana isaatti deebinee tajaajiluun barbaachisa. Tajaajilli mana Waaqayyoo keessaa barsiisuu qofaadhaan miti, barachuunis tajaajiladha saba Waaqayyoo. Gurri keenya waa'ee sagalee isaatii dhaggeeffachuun tajaajiluudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo sagalee kana bakka garaa garaa teessanii dhaggeeffataatti kan jirtan jireenya kam keessayyuu jiraadha. Hojii addunyaa kam irrattiyyuu bobba'aati hojjedha. Waajjira garaa garaa keessaatii hojjedha. Haa ta'uyyuu maleessaa Waaqayyoodha wajjiniin yoo jiraanne jireenyi keenya nuuf milkaa'a. Kaayyoon keenya karoorri nuti baafanne hundumtu yoo isaa wajjiniin ta'edha. Isaan alaa karoorri nuti baafanne akkasumaanidha. Waaqayyoon alaa hojiin nuti hojjennu akkasumaanidha. Kanaaf egaa maatii Waaqayyoo irraa warri fagaattanii jirtan lapheen keessan Waaqayyoo irraa fagaatee kan jiru gara Waaqayyootti deebi'a. Kanaafidha raajichi Zakkaariyaas boqonnaa isaa 1:3 gubbaa irratti gara kootti deebi'a anis gara keessanittin deebi'a jedhee Waaqayyoo Waaqni keenya karaa raajicha Zakkaariyaas kan nutti dubbatu. Egaa nutis addunyaa irra jiraannu kana keessatti umurii addunyaa irra jiraannu kana hin beeknuti. Yeroo itti waamichi Waaqayyoo gara keenya qaqqabu hin beeknu waan ta'eedhaaf saba Waaqayyoo gara isaatti deebinee isaa wajjin jiraachuun barbaachisa. Yoo nuti gara isaatti deebine Waaqayyoo gara keenyatti deebi'a. Dursa nuti laphee keenya isaaf bichisiisuu qabna. Lapheen keenya Waaqayyoodhaaf banaa yoo ta'e, Waaqayyoodhaaf lapheen keenya qulqulluu yoo ta'e, Waaqayyo Waaqni keenya immoo gara laphee keenyaatti deebi'ee nuti Waaqayyoodhaa wajjin gaafa jiraannu inni immoo nu wajjiniin jiraata. Kanaaf isaa wajjiniin akka jiraannu eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu gara Waaqayyootti deebi'uudhaatiin isaa wajjiniin jiraannee yaada garaa keenyaa geeddarachuudhaan fooniif dhiiga isaa fudhannee jireenya bara baraatiif warra kaadhimaman akka taanu eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiiseedhaaf Waaqa nu gorsee maqaan Waaqa keenyaa fayyisaan keenya qorichi keenya ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubroo Maaramii eegumsa ergamoota Waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaatii duuka bu'oota isaatii suugni wareegamtootaa hunduma keenya irrayyuu oolee kan bule nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Amiin. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee